بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. وليا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت نجا كيسني ما شاء الله. بقى ربنا ملي ويا كنان اللي بقى ربي سنجهه خيري ومن قبل ربي سنوفقه. soomana keessan soomana khayriidha, soomana barakaadha, soomana ishqiidha rabbiin isin haa godhu isiniin jecha sheer laayik gochuu hin dagatinaa, akkasuma sabskiraayib gochuus hin dagatinaa isiniin jenna hundi keessan uyyuu warreen beejii abuu furqaan jalatti argamtan maashaallah rabbiin barakaa diinii duniyaa rabbi isin haa kennu. Egaa inshaallah darsii waa'ee soommanaatirraa ammallee jechuudha hadiisa ja'affaa irratti akkana jedha. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي داك على نجران الصيام جنة ثم نكون قاتشنا جران قاتشنا نبيتان نمني والله لنجرو وان ورلو لادا تيجتين في الرادي بسو أكو مكان أن اللي قاتشنا تا وحسن تكساد تا جران حسين من النار إبدا راسي تساجد Sinigalee ibiddarraa girdoo tahee ammallee si dhowwa. Sii fi jidduu ibiddaa dhaabbatee gargar si dhorgaa jechuudha soommanni kun. Yoo ammallee akka inni jedhetti soommantee haqa isaa eeggattee jettee ammallee guyyaa qiyaamaadha ibiddarraa gaachina tahee girdoo tahee sitaaraa tahee ibiddarraa si dhowwaa jechuudha. Ni'imaa rabbiin nutti oole kana laal. Ni'imaa akkanaati ammallee rabbiin ammallee nuu kennee jechuudha. Rawaahu Ahmadu wa Hassanahu al-Albaaniyyu. Ahmadiin hadiisa kana gabaabse Imaam Ahmad. Imaam al-Albaaniin immoo hadiisa kana ammallee Hassan godhanii sahiya kitaaba Sahihul Jaamii keessatti ammallee jechuudha hadiimni kun Hassanii jedhanii Imaam al-Albaaniin Hassan godhanii jechuudha. Sigaltee kanaaf akka guyyaa borii soommanni kun gaachina nuu ta'uuf waan inni barbaadu gochuu qabna jechuudha. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبا سعيد الخدري راودي فمي الله جبنا صرافة جيسو قال نجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي داني جد أني جد ما من عبد قبرتي تقولين هنتاني يسوم أمالي كسومن هنتاني يومنا أمالي قياتك كسومن هنتاني سومني هو في سبيل الله كرا ربي كيستي كسومن هنتاني كرا ربي كيستي أمالي جتشورا قياتك أمالي ربي فجتش كسومن هنتاني سومني هو إلا باعد الله يو ربي فقيت سمالنتاني بذلك اليوم أمالي سبب سومنا قيات سنيتي فجتشا وجهه فليس فقيس ربيني عن النار بالدرا فقيس أجد 70 خريفا 70 عاما 70 سنة جتشو وقا ترباتم ربينا ملي فقيس فليس دا جنان بالدرا وقا ترباتم حمنا سلا وقا ترباتم ديما مجي جتشو سيقلت حمنا ديم سلا نمني وقا ترباتم ديم مجي ربين موي بسافي jidduu ibiddaadhaa gargar fageessaa jedha. Waggaa tokko dhiisee baatii tokko mee hamna baatii tokko mee warri deemtan ni beektan warri karaa suudii kana fa'a yaman irraa ka'anii miilaan mishwaaran qabatiin hangam tokkotti dhufamee waadii kana ga'ama jechuudha. Baatii lamattuun ga'amu jechuudha. Osoo silaa mishwaara qabatuu baatanii. Kanaaf ammallee jechuudha rabbiin immoo ka akkasiidha ammallee waggaa 70 silaa waan silaa waggaa 70 deemamu rabbiin immoo ibiddarraa isa fageessa. Waliin argan fagoo jechuu walirra warra akkasiisaa irraa rabbi nu haa taasisuu jechuudha obboleeyyan. أخرجه البخاري ومسلم حديث كان البخاري مسلمي تغباسن يجون أديم برادا وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي داجرا حديث موليتين أما اللي والغرغار جتو من صام يوما نمتچان صوم من يجد غياتكو
في سبيل الله كرا ربي كيست نمتجان صومن جيني بعد الله والله نمون فقيسا منه أما اللي بدا سن الراجيني جهنم بدا جهنم أما اللي نفقيسا مسيرتان أما اللي ديمسا 100 عام وقاد إبتوكو جتشولال hamna deemsaa ammallee waggaa 100 waliin dhabu jechuudha. Adadnii waliin dhabu 70 waliin dhabu jechuudha laal. Hanga silaa waggaa 100 deemamu san rabbiin ammallee namchicha kana ibidda jahannam irraa fageessaa jechuudha. Nama soomane sanirraa rabbiin akkasitti ibidda jahannam irraa isa fageessaa jechuudha. Haboo rabbiin waa tolchu. Anoo akkami atoo akkami soommanni keenya dhiiroo akkasii. Soommanni nuti irra soommanaa jirru kun soommanaan mallee rabbitti nu dhiyeessu soommanaan mallee ibidda jahannam irraa nu fageessu kanaan mallee xiinxaluu qabna jechuudha. Xiinxallee gadi lallaaluu qabna. Nyaataaf dhugaatii qofarraa soommanuu yoo taate bilaashi nur jalaa ta'a. Kanaaf waan inni barbaadu sana eeggatuun barbaachisaadha. Akhrajahu Nasaa'iyyuu حديث كان نسائي باسه وحسنه الألباني في صحيح الجامع كيستي إمام الألباني مودي نكون حسني جرن كان أبو بليجان أكسو من كين ينوراك إبلم ربين كدنة واني نبربادو سنة غوچون برباچي سادا يچود وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال أبا أمامة راودي فمي الله جبنا سرافة كيسو باهليين غو سساتي قال نجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ergamaan allaadhaan jeeni sadarkaa soommanni qabu dubbataa jira beek man saama yawman namtichaan soommane guyyaa tokko karaa rabbii keessatti jaalallah wallaanni godha baynahu jidduu isaatiif jeeni wabeenannaari jidduu ibidaatti ammallee ni godha khandaqaan allayyaa godha allayyaa jechuudha laal sini galee maaliif jennaani bowwaa guddaa jechuudha laga allayyaa guddaa godha jechuudha laal maaliif jennaan kamaa bayna samaa wal ard inni kun immoo fageenyi isaadha allayyaan gamaa gamanni isaa walirraa fageenyi akka samiif dachiin walirraa fagaattuyyii rabbiin ammallee jidduu namticha kanaatiif jidduu soommana isaadha jidduu ibiddaadha jechuudha jidduu namticha soommana qabu kanaafi jidduu ibiddaadha rabbiin allayyaa akkanaa godhe fageenyi isaa gargar fageenyi isaa immoo allayyaan kun jechuudha hanginni gaf fagaatu yookaan achi fagaatu walirraa akka ammallee samiif dachiin walirraa fagaatu fagaataa jechuudha. Sigaltee kun hundinuyyuu maali? Sadarkaa soommanni qaburraayi. Kabajaa soommanni qaburraayi. Kabajaa namtichaan soommanaa oole qaburraayi. Kanaaf rabbiin ammallee hallayyaa akkanaa kana waan akkanaa kana soommanaaf kabajaa maaliif jennaan li'annahu soommana kanatu mistiriidha jamaata keenya. Soommana kanatu ammallee jechuudha siif jidduu rabbii qofatti tahaadha. Namni soommana qabaaf hin qabu sirraa hin beeku. Mistirii kee kana namarraa dhoffattee gabbaatee waan barbaadde godhachuu dandeessa. Rabbiirraa immoo dhokachuu dandeessu beeki. Kanaaf soommanni kuni khayriin isaallee kanaaf rabbiin ofitti hirkise jechuudha. Kanaaf ofitti hirkise. Maaliif dalagaan biraadhaa nama sirraa arga. Nama sirraa beekaa mire. Kanammoo rabbuma qofa. Ati mana kee cufattee ammallee gaara seentee waa hunda guurrattee dhattee nyaachuu dandeessa. Soommanan qabeetta namaam. Rabbiin kee immoo kana waan ta'eef namni of qabee isumaaf jecha yeroo kophaatis yeroo namaa wajjinis mistirii waan isaaf jidduu rabbiiti jechuu beekeetiyyi rabbiin ammallee sadarkaa soommanaa kana akkanatti qopheessee fi khayrii guddaadha akkana qaba jabaadha. Nama rabbi tisse qofatu irraa tiffamaa jechuudha. Nama rabbi eegsise qofatu nama rabbiin ammallee eegsise qofatu waan kana eeggata. Namni kaanoo eeggachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf kabaleeyyan inshaallah akhrajahu Tirmidhiyyuu wa sahahu al-Albaaniyyuu hadiisa kana Tirmidhiin gabaasa Imaam al-Albaanii immoo sahiha godhanii kanaaf rabbi soommana keenyallee soommana haqaa sana soommana dhugaa sana rabbi nu haa taasisu warra akkuma saniin soommanee guyyaa borii rabbiin sababa soommana kanaatiin
fuula isaa ammallee ibiddarraa fageessu rabbi nu haa taasisu. Kanaaf sheer laayik sabskiraayib gochuun hin bakiiluminaa hin dognoominaa baasii isin hin gaafatu daqiiqumatti ammallee qubumarra keessanii bira kutuudha isiniin jenna jazaakumullahu khairan. Wallaalaa hedduutu jira wallaala biraan gahaa isin yoo beekaa taatanii isiniin jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.